Hoddalateo siargaa jira uummanni. Siargaa jira. Hoddalateo siargaa jira uummanni. What's up? What's up? What's up? Hoddalateo siargaa jira uummanni. What's up? Hello. Akkam bultan fayyaa keessanii. Naga bultanii fayyaa keessanii. Hindi. Warra hindi tokko. Akkam bultan fayyaa keessanii. Naga fayyaadha. Akkam jirtan. Fayyaa keessanii. Nagaa keessanii. Akkam jirtan. Akkam fayyaa. Hey, baga dhuftee jettaniisi. Akkam jirtan. Seentanii nama lama argee nama sadi argee. Akkam jirtu. Fayyaa keessanii. Hindi dhagaa. Hindi akkam jirtan. Fayyaa keessanii. Nagaa keessanii. Fayyaa keessanii. Akkam jirtan. Fayyaa keessanii. Akkam. What's up? Si argaa jira ijji uummataa. Akkam jirtu fayyaa keessanii. Dhumne. Duraani. Wannaatu argite. Abashootatu yeroo namni dhaqee bira gattaa'e mana bunaattis mana dhugaatiittis mana nyaataattis waanuma dur ofii haasaa dhaqaniiti as deebi'anii akkas siraraniiti aadalle minde jedhanii beette jennaan gaaf tokko dhaqee bira gattaa'e akkas buna dhuguufanii bee jennaan waan jarri haasaa nuun barre bee aadalle minde jennaan hin jaabbaak jedheen. Ilaal waan inni haasa'e yoon beeku maaliin misikiriina godhachuu barbaada. Bar aawoo jedha bar namni aawoo jedha jechuun qaanfachiisuu sodaadhaaf jecha aawoo jedhani jette een jaabbaak jedheetanii jennaan kolfe namni hedduun waan ati hin beenne beektaa harkumaan keessa si galchuu bar ofiif haasa'e nama hamachuusaa ta'u waan inni irratti haasa'e hin bar aadalle mindee jennaan aawoo jettaani. Egaa har'a waan irratti xiinxalaa godhu Dr. Lateewon har'a qabsoo ilaalchisee qabsoon kan keenya maaliif bifa dhabdee isa jedhu qaba jechuun utuu sana seenin dura yeroo har'aa kana keessa kunoo guyyaa har'aa kaleessa dheengadda waan deemaa jiru argaa jirtan. Mootummaan argitee wayyaanee tarkaanfiin argitee biyya keessatti fudhataa jiru biyya alaatiis nurratti fudhataa jira. Kabiyya keessaatti nutti mul'ate akka oppiidiyoon jaraaf hojjetan
garuu ka biyya alaa taa'ee TPLF hojjetu irra guddaa. Biyya alaa taa'ee kan TPLF hojjetu irra guddaa. Yeroo har'aa kana keessa argitee jaarmiyaan Oromoos ta'ee dhaabotiin Oromoo jiran marti sila yeroon achi deebi'anii argitee ummata biyyaa tarkaanfiin irratti fudhatamu kanaaf mala dhaantu amma ture. Garuu jarri achi hin jiran. Jaarmiyaa hedduu qabna kawaa hojjetu argaan jiru. Kan ummata sanatti at least nama 5 illee ta'u 10 dhaqeetti dabalatu argaan jiru. Maali? Yoo jaarmiyaa heddumminaa isaa ban qabu dheengadda gaafa Atilaantaa 9 lakkaa'ame jaarmiyaan achiinas tokkotu uumame. Achiinas jaarmiyaan tokko uumame. Ingilizitti tokko uumame isaa galatu. Welcome jennaan silas maal goonaa miti. Galaasaanis jaarmiyaan gadi ba'e. Jaarmiyaadhaan gadi ba'e waggaa 17 booda hin gaabbe natti fakkaata. Eega wanni hundinuu jalaa babbaddee akka dhabde booda innis gadi ba'e. Egaa kana keessa guyyarraa guyyaatti jaarmiyaa Oromoof uumuu malee inni uumame isaa waa hojjetu argaan jiru. Akka waan jilbatti ulfaa'e. Maqaan isaa Qaaccaa dhagaa. Maqaan isaa Qaaccaa bara. Qaama ce'umsaa Abaa'ooti. Inninis Abaa'orraa wayii siqaa xiqquma seechi siqee achuma micciirrata malee Abaa'orraan fagaatu bara. Abaa'otu ji'a 9 hojjete. Abaa'otu ji'a 9 hojjete duri. Tusin hin dhalatin dura. Waggaa 25 irraa. Amma namnuu isa kaleessaatiin wal dorgomuu barbaada. Malee kanarraa argitee akkuma argaa jirtan kana. Kani yeroo biyya keessa argitee lafati argitee gosa yeroo dheeraa waliin Oromoon jiraataa ture. Har'a ijoolleen Tigraay achi dhufaniiti Somaaleef Oromoo walitti naqan. Nagaa. Somaaleef Oromoo walitti naqan. Har'a milishaan Somaaleetu ol nammee Oromoo weerara. Tigreen lafa jarri weeraree ol lufe argitee lafti keessan jettee kutteeti deemti. Egaa kanaaf ummanni Oromoo yeroo kanatti maal hojjechuu qabaa? Inni biyya keessaa. Inni biyya alaa akkuma dheengaddaan jedhe itti hafufu wanni godhan hin jiru. Rabbi duddaaf garaa godhe. Inni biyya keessaa wanni nuti dhaamuu fi dandeenyu waan tokko as gaddeebi'anii argitee Somaaleedhaan wal loluun furmaatan qabu. Tigreen umarratti fuula deeffatanii Tigree dha'uudha. Jara kanas ofirraan deebisinaa jechuu miti. Garuu kan argitee halkaniif guyyaa boqonnaa dhowwaa jiru saba keenya boqonnaa dhowwaa jiru TPLF. TPLF kun bakka jiru maratti argitee akka dhaamu akka tarkaanfiin irratti fudhatamu ummanni garuma danda'een irratti hojjechuu qaba. Qeerroonis dargaggoon biyya jiran. Wanni alaa eeggatan hin jiru. Jaarmiyaan argitee Ameerikaa argitee biyya alaati dhufee jara bilisoomsu hin jiru. Galaasaan durii dhagaan har'a dhufee gadi giriisaame Ingilizitti fudhate waggaa 18 booda. Gaafa dargaggummaa iyyuu waan hojjanne. Gaafa dargaggummaa guyyaa tokko polotikaan argitee qajeelchee hojjate qabu. Jaarmiyaa gargar baase keessa taa'ee argitee
waggaa meeqa lolchiisaa ture. Zimbalii dhiisii addaan miti. Cibbaa. Zimbila addaan miti. Dhageesse? Waggaa meeqa jaarraadhaaf inni achii warra rukutaa turani. Guyyaa tokko araaran buun. Arra eega waraanni harkaa fuudhame waggaa 18 booda komeen bu'aa tokkoon qabu Oromoof. Bokkuu isa tofirkaa baasee kenne. Irratti diduus gaafas. Humnaan narraa fuudhan jedhe. Bakka fuudhan dhumate. Bakka fuudhan minim. Falmachuunis gaafas ture. Dhumate. Amma humna kamin irraa fudhata gaafasuu humnaan irraa fuudhani. Tikikkil no. Gaafasuu micciiranii gaafanni waraana keessa jiru humnaan irraa fuudhani. Har'a humna sakamiin irraa fudhachuuf deema. Inni eegaa sabarraa fagaate ture. Tanaaf walumaa gala akka dhiiraa irraa fuudhani. Akka dhiiraa. Ammas isa namni humnaan aangoo qabate humnaan irraa fuudhan isa kanarraalleetu namni fuudhu jiraate gaarii. Micciiran irraa fuudhu. Maaliif jennaan yaa wanni biraan jiru gaa. Wanni biraan jiru maal goona re? Maal goona? Warra duraanuu walirraa humnaan fudhachuu bare. Tokkoffaa egaa haalli kun Oromoo argitee biyya alaa jiran kan wani tokkoomsu dhufaa tokkollee ka walitti araarsu dhufaan jiru. Tokkollee hundinuu damee baafata malee tokko kan araaraan gadi bahin jiru. Kaani qabsoon kan keenya qabsoon kan keenya haga yoonaa argitee furmaati jaarmiyaa miti jara keenya anati sinima. Furmaati qabsoo keenya jalqaba bakkatti bade sinimuan. Elaal kaayyoo wal danqaa jira adeemsa wal danqaa jiran nama miti amma jaarmiyaadhuma kanatu of haaromsuu dadhabe. Jaarmiyaa of haaromsuu miti. Jaarmiyaa kana qofaa miti. Jaarmiyummaan mootummaa Itoophiyaa mara kan dargii ta'ee kan Hayili Sillaasee ta'ee kan argitee Minilik ta'ee kan Mallas ta'ee kan Isaayyaas ta'ee kan Riphee Lolaa ta'ee manni isaa eessa mooraa garboonfataa keessaa dhufe. Kan Oromoos akkana. Rakkoo isaan isinii himaa dhaggeeffadhaa. Qabsoon Oromoo mooraa sirna gadaa keessaan dhumne. Amma yoonaatti kan argitee diinni cabse malee kan aga yoonaatti jiru sirni gadaa yeroodhaa yerootti akka itti of haaromsutti ijaarame. Durumayyuu yayyabi isaa yayyabuma isaatti sirni gadaa akka itti of haaromsutti ijaarame. Waggaa 8 yeroo gadaa jijjiiru adeemsallee sirna bulchiinsaallee haala gojii waan argitee waan hamaallee waan kaleessa waggaa 8 keessa haala hamaa ture hin jijjiira sirni gadaa kun. Sir ilaal durii ilmeen raaba gata gadaan itti aanu raaba ilmeen akkan gan godhame. Dhageesse sirna gadaa keessatti waan hedduu jijjiirama waan hedduu hin kaasa. Seera duraan waggaa 8 ture hin kaasa haaraa jijjiira. Seerri argitee amma yoonaa adhufe abbootii gadaa naannoo Booranaatti jiran
kan walirraan citin kan argitee eegaa dhufee gadayoo galgalootii kaasee haga ammaatti jiru abbaa gadaa 74 har 74 egaa mee abbaa gadaa 74 yeroo 8 dhaa waggaa 300 woy achi keessaa abbaa gadaa tokko qofatu waggaa 8 baate waggaa 5 utuu gadaan hin gahin kan dabarse abbaa gadaa Tulaa Kormeeti malee hundi isaa gadaa xumureeti gadaa dabarse 74 egaa kana wannin isin argisiisuu barbaadeefi gaafa biraani baran wannan isin argisiisuu barbaadeef sirni gadaa waggaa argite 8 of haaromsa qabsoon kan keenya akka gaafa ka'eetti wanninni amma yoonaa jiruuf of haaromsuu dadhabe akkaataatti of haaromsu waggaa 590 okay galatoomi abba ilaal akkaataatti of haaromsu irratti ni ijaaramte kun egaa danqa nutti fidee jira danqa waggaan argitee qabsoon silaa of haaromsuu qaba yeroodhaa yerootti seera jijjiire nuti 92 waanuma kana hojjan kophaa Oromiyaan bilisoomuu qabdi achiin as danqaa nutti fideera moo hin finne isinuu arga achiin asis amma yoona achuma jirra takka saba biraa argitee tumsannee Tigireen gaafa itti nu moote bifa kanaan nu moote nuti takka saba biraa olloofannee qabsoo keenyaaf hin firoomsine amma yoona achuma baallebbat hid achuma dhaabbanne kanaafi kun rakkoo guddaa nutti fidee jira egaa yeroo hundaa qabsoon achi deemuu dadhabe bara baraan nu keessatti fottoqa'u bara baraanis ammoo namnuu hojii walii baasa bara baraan hojii walii baasa egaa akkuma isin argitan kan yeroo hundaa hokkoratu uumama kanarraa dandamachuu danda'an jiru ittiin darbee baqattooti Oromoo yeroo ammaa sugguramaa jirani biyyoota Awurooppaa irraa ni galchina wanni jedhu Awurooppaan murteeffataa jiran egaa akka baanee waliin hin dhaabbanneef hokkorayyuu balaa kanayyuu kan ofitti fidaa jiru ijoollee amma dhufte ijoollee kan ammoo kan goosisaa jiru jaarmiyoota biyyata akkuma biyya ollaatti ka'ee ammas qilleensi isaa Awurooppaa seen egaa haalli kun argite rakkoo numarratti uumaa deemaa jira yeroo namni argitee wanni tokko ka'u dirmatee jaarmiyaanis ta'ee gareen socho'us dirmatee waan kana dhaamsuudhaaf hin barbaadu inni kaan soba jedha inni kaan dhugaa jedha gaafa kaan isarratti ala gaafa sinninis garee uummataa deema gareen uumame kun garee diinaa kan walirratti hojjetu kan qabee wal kennisiisu kan walirratti yakka uumu kan argitee waltajjii namni tokko afeerrate dhaqanii sugguran hanqaaquufa irratti cabsan wanni kun yeroodhaa yerootti
jaarmiyaa irratti mul'ata. Egaa wanni argitee wanni akkasii kun jara keenyaa namni amma wanna Jarman keessatti waan aanse dhageessan waan neen gadda gadhiifan. Amma eessatti deema? Sichi addunyaa mara wal ga'a bara. Hunda wal ga'a. Xiiqni waa. Dhageesse? Xiiqi dhaga. Gareen argitee guyyaa woboo waammate gargaarsa woboo buufata achi dhaqanii sugguran. Amma warri himatamu eenyu? Warra OMN innis paartii ta'ee dhufe. Akkuma isaa Ijipti. Utuu inni Ijipti gaafa duraa dhaabbate har'a dhufee Jarman hin ga'u. Waan kana jarana dafaa dhaabaa, jarana dafaa dhaabaa. Hoogganoota jaraatti yootti bilbilan bilbila gurra irratti dirgim. Gadi baaniin dubbatan. Namuma duudaatti dubbatu taane. Okay, wanni kun ni hafaa. Silaa dubbachuu dhiibna. Lakki hafaan jiru. Foon lafa bu'e huba maleen ka'u jedhani. Yoo ati dhaxxee waan tokko isa duraa dhaabde malee amma wanni akkasii kun xiiqiidhaan argitee gara seeraatti seera wal jala barbaadu wal hiisisuu dipoortii wal goosisuu miidiyaa wal irratti cufsiisuu karaa barbaadeen kissiidhaan argitee yeroo hundaa wal sugguru kanarratti akka deemu abdiin qabaan. Isinis arguuf teessanii har'a wanni an dubbadhe kun soba isinitti fakkaata. Yoo inni deemuma deemee miidiyaadhuma OMN isa sin homaa wanni nu godhu hin jiru miidiyaan kan Oromooti jettanii qoma dhadhabaattanii deemtan yoo mana murtii addunyaatti hin dhiyeessin tuu jedha eenyuun dhiyaata Oromumaan dhiyaachuuf ta'a. Ilaal odeeffannooni eenyuuf odeeffannoo ta'a dhageettiif odeeffannoo ta'a dhageettiif odeeffannoo nama informeeshina keessaa kennu maal ta'a ragaa ta'a odeeffannoon dhageettiif jechuun waan dhageettii haasa'ama amma BBC waan gadhiise dhaqaa dhaggeeffadha ilaal dhaqaa laala ilaal wanni tokko odeeffannoodha jedhee wannaan BBC'n dhiyoo kana lafa kaa'eera. Yeroo oduun immoo informeeshiniin keessaa dhufu immoo maal ta'a? Ragaadha. Misikirnoo. Egaa kana kun immoo eessaa ba'a? Keessaa ba'aa jira. Oromoo keessaati. Dhageesse? Haalli kun egaa argitee eessatti deemaa jira? Isa kana gaa amma jennee amma dhaabuu dandeenya. Isa kana warri silaa dhaabuu danda'an irratti hojjetaan jiran. Asii hojii kanan nuu ba'e gaa. Hojii kanan nuu ba'e. Garee lamaanuu akka harki diinaa keessa jiru ifatti argamaa jira jechuudha. Maa utuun jiraanne garee uummata. Utuun jiraanne argitee waan namaa dhaqee nama jeeqa. Akkamitti waan ofii gaggeeffata. Mee argitee akka kaleessa waliin dhaabbannee miidiyuma Oromoo kana gabbifan. Har'a wajjin dhaabbannee gabbisuu dandeenya. Lakki. Warra kaantu dhufeenu jeeqaga. Haaloo kuufannee galle. Haaloo. Yaada koo qofaa miti. Yaada koo qofaa miti. Inuma dhaggeeffadhati. Waanuma siichi argitee uumamaa jiru. Argaa jirta bar isin hundatti mul'ataa jira bar. Afaanitiin baafatin malee akka kiyya dubbataan jirtan malee namni argin yoo dhugaan yoo haqqiin rabbii ija si qabeessi golge malee yoo gareen firoomni si golge malee yoo hiryoomni ollaan si golge malee
Yoo gandummaan ija si dhugaa sitti haguuge malee argaa jirta waan deemaa jiru. Kanammoo of keessaa gadi baanii dhugaa jirtu lafa kaanii dubbachuun alagaan hangodhu. Dhugaa jirtu kaakun. Dhugaan mul'ataa jira. Okay, nuti gabayaa kana keessaa baanee argitee ijoollee biyyaa cinaa dhaabbachuu danda'an jiru. Hojii nuu baasan as keessa. Kumaandi poostiin biyya keessatti ijoollee ajjeesisaa jiru. Kumaandi poostiin Irooppaa keessatti addunyaa irratti ramadamee jira. Embaasii Itoophiyaatiin. Isa gamaa ijoolleedhaaf iyyina. Isaas immoo wal gidduu dhaabban. Kumaandi poostiin duddaaf garaa nu godhee jira. Takka miidiyaa akka jaarmiyaatti dhiyeessa. Jaarmiyaan miidiyaa wallola. Takka miidiyaa jaarmiyaa wallola. Yeroo hundaa boqonnaa dhabne. Gurra ijoollee dhaggeeffannuun dhabne. Gurra ijoollee sanaa tumsinuun dhabne. Eessatti akka deemaa jirru nama nuu akeeku dhabne. Nama wal dhaga'us dhabne. Egaa wanni kun warri silaa humna qabu dandeettii qabu dheengaddaa argitee yeroo nani qeeqaa warra Minisootaati kaase at least wal bira jiran koominiidhaan waanuma argitee jaarmiyaa kana miidiyaa kana gidduutti ka'e wal bira jirani yeroodhaaf argitee gubbaadhu isu warruma amma irratti ka'e kana dhaabbadhaa jedhee gadi ba'ee ati dhaabbadhu ammaaf nama ramadannee koree waan kana qoratu gadi baamna. Ati waanuma gargaarsaa qofarratti hojjadhu. Gabaasa kee boordiidhaaf dhiyeessi. Jedhee namuma furmaata barbaaduu dhabne wal bira jirani. Hundinuu callisee ta'a. Qaama rakkoo kanaa ta'aa jira. Gara jaarmiyaatiinis furamaan jiru. Gara uummataatiinis furamaan jiru. Amma gaa akkam goona. Akkam goona. Wanni kun soba jechuudhaaf jiraa kunoo waltajjii irratti baamee waluu jeettu. Waluu jeeqa namni. Gadi baatanii naasayinaayi. Waltajjii irrattuu baamee hojjetamaa jira. Lafa irrattuu wal jeeqamaa jira. Daangaa walitti ijaarame. Akkam goona. Okay. Wanni argitee namoonni yeroo naasa'u gammachuutti hin qabdan. Amma gammadda abshir. Amma gammadda. Amma gammadda. Maaliif jennaan inni kuma lamaa saddeetii narra ga'e ilaal namichatu kana maaltu si gubee ibidda kana hoo jennaan ibiddaa jedhe yeroo kana argite yeroo kana maatti deebitee jedhe ani kanaan duran gubadhee argee jira kuma lamaa saddeetii namni hundinuu argee ture akka jiruun ani ndossugaa isin dhaggeeffadha akka jiruun jijjiirama kan jedhaa ture Oromoo mara dhugaa rabbiitti jijjiiraman hundatu deeggaraa ture. Booda garee ijoolluma naannoo Arsii qofatu itti ka'e jedhaniit jijjiiramni kan Arsiitii jedhanii Arsiin gosa hundarraa cite. Mee dhaggeeffadha. Arsiin 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 addunyaa irratti ademaa godhanii hiriira ba'an turre. Mormii deemsisaan turre. Hinuma didan qat hinuma dhaaban horiis kennaan turre. Kun dhossaadha. Dhossaadha.
televizyiina Itoophiyaa ban ilaal yoo dhossaadha ta'e hin qad godhee cite namarraa kutanii maaltu ta'e yoo an Awurooppaa keessatti natu socho'aa ture hiriira natu ba'aa ture yeroo argitee hiriira waamamu shaneetu waamee hiriiraa beeki ummata biyya jiru morminaadha shaneetu waame nannu 2010 Belgium 2008 2009 yeroo 3-4 godhameera hindidan adma 2010 climate change yeroo Denmark mallas dhufe ijoollee Harargeef naannoo adda addaatu cabbii keessa guyyaa 2 dhaabbataa oole Ogaadenaa wajjin ni didan manni annaqeeyyu ijoolluma Arsiiti annama hundaa nan jaalladha takka namni na jibbuun jiru utuman ittiin wallolu an bira dhaqe lakkii shanee waame an naquu hiriira kana geesse isa kanachiina fuudhe isa kun ragaa lafa jiru Norweetti akkasi bakka hundatti akkasi okay amma dheengadda argitee 2013 yeroo argitee ligginoo saa ijjennee baaltoota irratti banne xiqqoo Oromoon gadi yaa'uu jalqabe haga waggaa kana hunda hincite kana balaa kana eenyu fide eenyunni jerenaala keenya gaa jennee fudhanne okay akkasin deemaa ture achii ka'eet haga ijoolleen biyya keessaa hiriira dheengadda baate ka waggaa tokko namni gadi ba'een jiru ture ammas Jarman keessatti wanni aanse kana amma kan dheengadda dhaqee irraa diige ijoollee naannoo Arsii qofa akkas godhani gaa maal dhugaa jirtuun isinitti hima ijoolleen Harargee naannoo Jimmaa Wallaggaa Ilubaaboor dhaqanii harka duwwaa galan hin diigame amma maaltu deemaa jira amma dhaaba OMN fi dhaaba shaneetu hudha wal qabee jira dhugaan jirtu kana gaa dhaaba shanee fi dhaaba OMN hudha wal qabanii jiran tifiri akkasitti beekamaadha ayyaarra soba bor dhugaa jettee immoo dhiifama naan jetta okay akka kanatti wal qabee jira wal xamadee kan Ijipti akkas biyyoota Arabaa hunda weeraree dhufeera lafarratti mul'ataa jira waan kana argitee atta Jawaar warni namni komatuuf ijoollee nama hedduu hin dhagaa namni hedduun isa dhagaa waan kana maaliif dirmatee hin qabbaneessine irra guddaan komee namaa achi yoo inni ija hin qisiniif balaan kun uumamaa hin jiru balaa kanammoo akka kanatti dhiibnee deemnaan booda Oromoo gaaga'uuf ta'a garee addaan kuta isum amma gaa warri argitee kana jala isa fudhatanii mucaan takka isa dhugaa rabbiin isinitti takkaa waan gosummaan beeku waan gandaan beeku rabbiin arga isa dhugaa garaa kiyya jiru garuu ijoolleen jaratti maxxananii argitee paabileek godhanii argitee iyyani waa facaasani waa maxxasani isa jalaan biqiluu barbaadan isa jalaan amma gaa deemuma deemee amma wal qoodaa dhufeera kunoo biyya Arabaa keessatti ijoollee jaraa hidhaa baafataniit ijoollee keenya hafte jedhanii ijoolleen Jimmaas ni iyyiti jira moo hin jiru an achi hin jiru isin wal gaafadha warri achi jirtan warri achi gungumtan Yaman jira moo hin jiru
isin wal gaafadha. Warra achi haasoftan, warri bilbiltanii dhaamsa keessan anaafillee an Hoolaandi jira. Tokko tokkoon bakka hundaa Saawus Afrikaa akkas, Ingilizii akkas qoodame. Bakka hundaa argitee gareedhaan deemuu jalqabeera. Kaleessa gamtaadhaan namni bahee cinaa dhaabbataa ture, har'a garee lamatti ba'e. Akka kanaan egaa miidiyaan argitee kamiyyuu jaarmiyaan kamuu humna horatee yeroo ammaatti achi deebi'ee waa dubbachuu danda'a. Ofiifuu hojii qaba. Ofiifuu hojii qabaa bar. Hay ofiifuu nafaasan qabu hafuura fudhataan jiru. Waan tokkoon isin hima. Tokkotu nama kofalchiisaa beeki wanni sun. Nama tokko garriidha. Makiinaa gara 20 qaba. Jaala kiyya argitee Keeniyaatti amma koonsoo tokkotu argitee Oromoodhaa ofitti qabeeti ijoollee 2 qabaa makiinaa ofii jedheen. Makiinaan lakkoofsa 9 yeroo hundaan dhaabbatu ni fiiga. Hin naanna'a. Taa'uuni dhaqee isiliirraa akkas naanna'a. Hin dhaabbatu. Haguma nama butee darbu malee. Jaammoo dhaabbataatuma deema. Dhaabbata. Garuu karuma inni tokko akkas deema, inni tokko akkas naanna'a. Garuu waluma akkas wal mura malee inni 6 kun hin dhaabbata. Jennaan gurbaanni yeroo hundaa jimaa qama. Abbaani guyyaa jimaata argitee masgiida dhaquudhaaf teenya amma dhufee jennaan natti mate mucaan hojii keessaa na ari'ee jedhe. Yaa obboleessa kiyya ijoollee kana qaba. Hojii keessaan ari'iniin jedheen jennaan waan jedhe. Yaa abbaan illeen akkasuma ijoollee isaa laaleen garaan na jibbee mataatu lakkoofsa 9 irratti ramadee jedhe. Makiinaan sun hin dhaabbatu hin fiiga. Inni dhaabbataa oolaa jedhe. Horii isin galchuu dhaabbataa oolaa jedhe. Poolisaan yeroo hundaa horii baasa. Dhaqee. Hay eega dhaabbatee gaa'isuma dhaabbatu kana dhaabbataa deemu kanarra haa hojjetu jedhee 9 irratti jijjiiree jedhe. Amma inuma rafaayyuu jedhe lakkii jedhe rafuuyyuu miti jedhe. Gaaf tokko makiinaa paajeroo qaba. Fudhadheetan jedhe hordofe jedhe. Ilaal namichi jedhe. Namichi nafaasan qabuu jedhe. Makiinaa kiyya oofuu miti. Nafaasan qabuu jedhe. Ilaal harka tokkoon jimaa itti naqaa jedhe. Harka tokkoon unjuuguu itti naqaa jedhe. Harka tokkoon kookaatti naqaa jedhe. Namichi ofuma isaatiifuu hafuura baafachuu dadhabee jedhe. Nafaasan qabu. Namichi of saamaa jedhe. Nama of saamu beektu. Namichi of saamaa jedhe. Ilaal akkas yeroo kam harki isaa makiinaa qabataa jedhe. Wannaa marii makiinaa yeroo qabatuun qabuu jedhe. Nama of saamu laal akkas. Mee ilaala ofuma keessaniif yaada. Nama qama'u laalame. Ilaal harki tokko jima, harki tokko sijaara, harki tokko wannaan unjuugu. Ilaal yeroo hundaa harki tokko hooqa. Namichi of saamaa jedhe bar of saama. Nama of saamu beektu. Ofiifuu hafuuran baafatuu jedhe. Boqonnaa dhabe harki isaa kunuu itti xiqqaatee harkuma isaatu itti xiqqaatee utuu harka jaafaa ta'eefi. Amma saba of saamu an saba Oromoo malee saba of saamu
Ofiifuu argal hidhame qonna ofiifuu deebi'ee jara keenya ilaal ati jaarmiuma kamiyyuu ta'e kaawoodhuma kanayyuu haa ta'u anamma wannan kaawoo yeroo hundaa tuttuqee fi jara keenya nama arrabsanii dhumaafan dhaa yeroo hunda utuu kaayyoo ofii gaggeeffatanii bareeda mee isinis itti hima ilaal yoo inni galma qabate maaliifan dhaqee jeeqa innoo ofii isaatiif qabate nama sadiinii sadaqu nama lamaaf si hadaquu fi maalumaaf guyyaa isaa maaliifan dhaqee jeeqa anis guyyaa biraanin waan madhaga maaluman nagalche kanamaa keessa yeroo hundaa dhageesse waltajjii namni tokko horiitti kafalee dhaqee kireeffate maalumaaf dhattee jeetta silaa dhowwuu hin dandeessu seera biyya kanaati OMNs haa ta'u jaarmiyaas haa ta'u eega jeequu hin dandeenye dhattee jeequu hin dandeessa gaa inni taraa dhufee si jeeqa dabareedha homaan gootu poolisa walitti waamullee dandeessaa bar garuu Oromoo kana sadarkaa kanarraa waliin ga'uu dhumaa garuu ilaal abbummaan fedheyyuu anillee yoon jaarmiyaan ijaarrachuu barbaadaa jedhe akka Oromootti yoo walitti naa qabame rakkoo maaltu jira qabamee hin feenuu jechuu danda'a waamamee diduu danda'a malee waltajjii ani galman qabadhe akkuma mana kiyyaa keessa taa'u dhuftee mana kiyya jeequu dandeessaati hin dandeessu namni waliin kasasuun malee poolisa sitti waamnaan hidhaatti si buusu egaa ilaal waan walii hin dhaqina yoo dhaqxan immoo hinuma dhaggeeffadha horii keen kennin calluma jedhii taa'ii dhaggeeffadhu maaliif kanaan suggurama namni ilaal calluma jedhi kaos haa ta'u jaarmiyaa fedhesa OMNs haa ta'u kanama kashaneetii horiin buusinaa waraanaaf jettee maaliif jettee jetta dhatte calluma jettee teesseo atuu inumayyuu dhossa keessa jirta atuu waraqaan qabdan warrummaan jeeqummoo ijoollee waraqaan qabne ofiifuu yaa rabbi na baasii keessa jira maaliif namaa wajjin argitee gibbii seena kanammoo ka goosisaa jira yoo amma ijoolleen kun rakkatan dirmachuu fi hin danda'ani waraqaa eenyummaa tokko kennuu fi hin danda'ani ijoollee kana keessa galchuu maaliif ijoolleen daa'ima homaan beektu ijoollee waggaa 25 asiiti baararra dhufte homaan beektu ijoollee lubbuun beektu maaliif kanaa wal takaalan amma inumayyuu yeroo sanaa amma yeroo ummanni keenya dhumaa jiru irratti yeroo argitee gosa biraa nutti naqanii sababa gosaaf gosa lola gosaaf gosaatti deebisuudhaaf amma jarri wanni hojjetaa jiraniif lola gosaa gosaa milkoofte jechuu milkaa'aa jirti Tigireen kanarratti egaa awwaanuma isaan wallaale yoo waan kana isinitti himanii nama arrabsitu yoo callisan isiniyyuu boqonnaa dhowwaa jira isinuu rakkisaa jira bar warra nama arrabsitan isinuu rakkisaa jira bar yoon dubbadhe homaare maaliif maa rakkattare atuu bar akkaataatti baafattu dhabde jira si keessa wanni kun deemaa jira haga yoomii immoo dhossatta haga yoomii dhoffatta immoo egaa dhukkuba dhoffannaan dawaan argatanii jedhan ammoo argitee gadi baasanii himataniif dawaa sin argatanii bee ammayyuu doktorota silaa dawaa kennantu dhibaa jira dokteera nama ajjeesuudhaaf argitee qoricha namaan kennine
an beeytota Oromoo malee hin argine. Ka addunyaan baase bar qoricha kana addunyaan baasee itti fayyadamu kan beeytoti Oromoo qoricha kana nama raabsuu dadhabantu nama ajaa'ibsiisa. Kan abbootiin gadaa qoricha kana uumanii lafa kaa'an doktoroti beeytoti hayyooti profeesarri argitee jaarroleen nuu hiruu dadhabani. Duula amma ka'e ka gosaa kana kan argitee amma gosa tokkoon hoogganamu kana dhaabuu ni danda'a. Hoogganni Oromoo ni danda'a. Beeytoti Jawaar ni danda'a. Ni danda'a. Doktoroti Oromoo profeesarri Oromoo ni danda'u. Ni danda'u. Waanuma kanaaf isa dura argitee himatamaa ture daddaffiidhaan koree irratti jaaranii dhaqanii furuudhaa jedhaan ture. Hin turre ammas hin furamne. Hin furamne. Amma callisanii dhiisani. Okay. Kunoo gaa Jarmaniin eegali. Eessaan xumura malaadha. Teessanii arguuf teessani. Yoo inni addunyaa mara keessatti argite akkuma amma xiyyeeffateetti gad dhufaa yaaboo kan nama gaddisiisu immoo beektota Arsii keessaa sabboontota yaa jara keenya dhugaa rabbiitti nama gaddisiisa. Nama gaddisiisa. Ilaal hunda mitii barka keessa jiru waan balaa kana keessa ijoollee haga tokko. Ijoollee haga tokko. Warri kaani dubbachuuf dadhabani. Dhiisuuf afaan dhabani. Gosaa walitti argitee laambumamaa jiran. Kanaan duras warri mormaa ture. Yeroo 2008 jedhu kan warri mormaa turan. Garuu kophaa isaanii furuu hin dandeenye. Har'as bifa kanaa deemaa jira. Bifa kanaa deemaa jira. Lakkisaa yaa jarana hafurru lakkisaatti dirmadhaa fura. Lakkisaatti dirmadhaa fura. Okay. Har'as bifa kanaatiinan isiniif dhiyeessaa amma booda waan kana irratti hin dubbadhuan. Walumaa gala ani amma nan dhiisa. Amma booda anwaa siyaasaa Oromoo irratti xiinxala mataa kiyyaan hin kennaa keessaa harkan fudhadhu. Ani qoosaan isinii dhiyeessa. Qoosaan isinii dhiyeessa. Maaliif jennaan waan harkifnaan isin harkifamne kan dura deemtee hin dandeenye. Kan dura deemtu eegeetti si harkisu. Kasi dura deemee fuulduratti sin harkifne. Wannati gootu hin jiru. Kanaafi keessumaa harka fudhattee laalta. Maal gootare? Waan godhantu hin jiru. Waan godhantu hin jiru. Akki kun yoo furmaata ta'e haabtu yoo itti fufa. Isinaa milkeessuu jenna. Kabira qoosaa qaba xiqqoo daqiiqaa dheertuu waan dubbanneef gara galgalaan qoosaatti isinii dabala. Ammaaf asirrattan xumura. Maaliif jennaani? Ani furmaata kana jedhee akeeku hin qabu. Maaliif jennaan innoo gubbaadhaatti gad dhufe kanumaaf hunduma isaa mataan miila dhabnaan keessa deddeemee tuttuqe akka mata duretti tokko qofarraa haasa'uudhaaf rakkoon Oromoo yoo argitee miila irraa qabde mataadhaa si dhukkuba. Yoo mataa qabde gurraa si dhukkuba. Yoo gurraa qabde argitee handhuuraa si dhukkuba. Bakki qabatanii bakka gadhiisantu dhabame. Bakka gadhiisan.
kanaaf rabbiin ummata oromoo gargaaru ummanni oromoo rakkina hamaa keessatti kufee jira warri biyya keessa dargaggoonis anamma utuu warra dubbachuus baannee callimne dhiimne irra filadha waan biyya keessa bar ummata ansoola fooxaa imaamaa ofirraa fuudhee bar horiis nuu kennaa jedhanii itti rakkataan jiranii bar horii imaammata ofirraa fuudhanii birrii tokko tokko buusanii wal akkabsiisaati wal awwaalchisaa turan waan ajaa'ibaa waan si gaddisiisu har'a yeroo dhumaatiin isaa argitee oromiyaa naannessee argitee duula gosaatti kaasanii jedhan kana keessa nuti asii boqonnaa walloowwin guyyaa tokko waan jaraa kanarratti guyyaa tokko argitee haasofnee horii buufnee karaa of qindeessinee jennu hin qabnu. Amma anis kanan itti gammadu OMN dha horii buusuudha miti hin beektan ani nan buusu hin gammadduuni garuu qeerroodhaaf horii buusaatu jedhanii maaliif isin dhukkubsalaan okay yoo qeerroon qab godhee dhaabe ji'a tokko dheengaddaa OMN achumaan hin cufamne warri shanee warri maarree hundinuu qab achi buute wanni maxxansanii wanni barreessan wanni sheer godhan hin dhabamne maaliif OMN kanatti jaallattuu yoonni waa hojjetee miti OMN immoo ka waa hojjechiisu isa lafarratti ijaaramedha inni yoo hin gargaaramne ta'e maal sii godha qoosaa yoo dabarsuu ta'e latee oonuu ni ga'a maal sii godha ilaal yoo silaa hojjatte yeroo hojjetamu immoo OMN waa hedduu nu hojjeteera haa ta'u bara aljaziiraa nu si dabarsa yoo waa hojjette garuu horiin keenya qabeenyi keenya irra guddaan harki tokkoffaa qeerroo ta'ee harki lammaffaa yoo miidiyaa ta'e gaarii qeerroon kun isa jaarmiyaadhaan lolus haa ta'u kamiinuu haa ta'u kamiinuu inni lolu gargaaramuun gargaarsa yeroo tokkoffaa ta'uu qaban tokkoffaa maaliif madda oduutu achi madda argitee dhiigaati madda dhiigaa waa hundarra ka lubbuu isaa kenneedha waa hundarra bar miidiyaadhuma kana sheer godhanii argitee laayik gochuunu hagam namni ittiin faarfame sheer gootee laayik gochuuyyuu hedduu ittiin faarfame miti namni okay lubbuu isaa kennuunoo lubbuu isin hin marartuu isin isii kana dabarsanii kennuunoo dafqa miti bar dafqa miti imimmaan miti bar dhiiga xabbi gochuunoo magala waa sadiin isinima waan jedhani jecha waa sadii kana guyyaa biraa wal barsiifne kanan jedhe siichin tartiibaan isinima qaama namaa keessa waa sadii ofiin bu'aa jedhan waa sadii waan dhibetu buusaa jedhan akka gaariitti dhaggeeffadha
واسدي وفين بوا واسدي وان إبتو بوسا جران فينچان وفين بوا جران Gudeeda dhiiraa waan dhibetu buusaa. Furriin ofiin bu'aa jiran. Funuuna waan dhibetu buusaa. Dafqi ofiin bu'aa jiran. Dhiiga waan dhibetu buusaa jiran. Galatoomaa argite har'a dhiigi cophaa jiru. Namni dhiiga kennaa jiru dhibameeti malee jaallateeti miti. Lubbuu mi'ooftuudha. Lubbuu mi'ooftu. Akka mi'ooftu isinuu beektu. Hedduu galatoomaa ulfaadhaa Rabbiin argitee isinis haa qajeelchu nu haa qajeelchu. Thank you. Hoda la teo, si arga jira umani. Arga jira. Hoda la teo, si arga jira umani. What's up? What's up? What's up? Hoda la teo, si arga jira umani.